waaqayyoon waaqa qabaa asiin kan beetakiristiyyaanatti nu barsiisa waan biraa ka isinirraa dhuguma matsaafa keenya dubbisaati moo matuma keessan irraa jettan jechuun waa'ee amantaa kanallee sirriitti hin beeku. Gaafii gaafannaan tiiktookii kiyyallee na jalaa cufsiisanii haarawaan baniin dhufe amma. Jalqabumarraan kaasee baradha. Zimuma jedhee jechuudha. Asirratti illee dhufee keenyallee numan baradhaa. Islaamummaa kana jalallee dhufee numan ustaazota jalallee numan baradhaa. Deemee rakkoo yaani islaamummaa kana. Akkam oltan nagaa keessanii? Fayyaadha alhamdulillah nagumaa meeti. Nagaa galata waaqayyo. Galata waaqayyo akkam jirtu? Jechuun ani yeroo danuun yeroo baay'ee isin hordofaa ijoolleen teenya ragaa isaan dhiyeeffatan hin argine garuu mataan kun xiqqoo na dhukkubaa jira ani dhugaan jirtullee eessa akka ta'e hin barre waaqayyoon waaqa qabaa asiin kan beetakiristiyyaanatti nu barsiisa waan biraa ka isinirraa dhuguma matsaafa keenya dubbisaati moo matuma keessan irraa jettan jechuun waa'ee amantaa kanallee sirriitti hin beeku. Gaafii gaafannaan tiiktookii kiyyallee na jalaa cufsiisanii haarawaan baniin dhufe amma. Matsaafumarraa dubbistani moo ani giraana gabba'ee dhugaa rabbii? Wallahi macaafumarraa dubbisan maal macaafuma tokko jedha bari Yesuus ani waaqayyo qabaa jedhee dubbata. Macaafni bakka takka lama miti. Mee bakka muraasa sii kenna yoo macaafuuf biraa qabaatte sittaa mul'isu mee baneetiin. Aawuma giraana gabba'ee. Mee qoy sitti mul'isaa mee? Ani waaqayyo qaba. Ani waaqan qaba ka jedhu dhuguma jira matsaafa keenyarra. Wallahi dhuguma jira waan tokko sobaa miti. Osoo kitaabuma sitti mul'isa laakiin amma appilikeeshinaan sittaa mul'isu. Fakkeenyaaf inni kun macaafa qulqulluu jedhan macaafa qulqulluudha. Kakuu haaraadha ixaa erga sanii ammoo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 kunoo Yesuus Kiristoos maal jedha sirriitti ilaala. Yesuus ammoo jedha dura yemmus Yesuus Mariyamii isheedhaan jedhe isheen ammoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiitiin rabbuuni jettee ittiin jetteedha. Kana jechuun barsiisa jechuudha jedhe Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaa ol hin baane gara obboloota koo dhaqi jechuun barattoota isaa baana. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan baa jedhi isaanitti naaf himii jedhe ishii abboomee jedha. Argitee? Macaafa kanan akkuma amma jiru kanatti akkuma sii dubbisa kana macaafa keessa jira. Yaa gooftaa koo ani mo'annoo mataana dhukkubaa raawunoo asiin akkana jedha gooftaan qaba jedha nu gooftaa keenya jenna. Siif ibsama jedhanii yoonoo ani amantaa keenya keessan jira isatti yoo amante dhugumaan qulqulleessitu amanii gooftaatti jedhan Yesuusitti amanaan jira wanni naa ibsames hin jiru. Asirra dhufanii barsiisonni keenya illee isiniin mormaa jiran ragaa dhiyeeffatan tokkollee hin argine gara muslimaa kanaan okke gaafii isin gaafadha. Gaafadha. Muhammaditti amantanii? Nabi Muhammad waaqa jennee itti amannaa miti rabbii jennee itti amannaa miti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbii jennee itti amannaa osoo hin taane Nabi Muhammad nama dubbii rabbiitu itti dhufe dubbii rabbiidhaa sanii Nabi Muhammad namatti geesse. Nabi Muhammad waan biraan dubbanne ofiisaatti illee rabbi akkana jedhee jiraati rabbiin waaqessaa jedhan tokkicha isa qofa kan biraadhaan waaqessina isa biratti isa qofa waaqessaa jedhan malee waan haaraan dubbanne isaan siigalte waan haaraan dubbanne isaan rabbii tokkicha qofa isa samiif dachii uume isa san qofa waaqessaa jedhan ammoo akka quraanaatitti suuraa 18 xumura irratti قل إنما أنا بشر مثلكم جدي يا محمد جد ربي إنما أنا بشر مثلكم جدّون أنا نما ككيسانيتي جدي دبّر جدا سيقلتي نما ككيسانيتي يوحى إلي بيكسيسان نتقول أما أنما إلهكم إله واحد كان قبّر ما كيسان توكيش جدّون نبي محمد وفي سانيتي jalqabu marraan kaasee baradha. Zimuma jedhee jechuudha. Asirratti illee dhufee keenyallee numan baradhaa. Islaamummaa kana jalallee dhufee numan ustaazota jalallee numan baradhaa. Deemee rakkoo yaani islaamummaa kana gaafii wanni natti hin ta'iniifi
hin dhalatu hin dhalchuu bakka jedhan kanatti amma suuraa hedduu nan dubbisa. Yeroon islaamummaan kun gaafii natti ta'a jedhe ofumaaf deebii naaf kenna. Of biran qaba waan ta'eef ol biran qaba. Amma kiristaana keessa yoo naqe waaqayyoo bakka sadiitti hafuurri qulqulluunis waaqa sadan waaqa tokko jenna akkamitti jennaa waaqni kun akkamitti sadi ta'e tokkos ta'e kan jedhutu gaafii natti ta'a. Gara keessa noo naqe immoo rabbi tokkochaa yoo jedhan deebii naa ta'a. Saniif islaamummaan kun baay'ee gaafii natti hin ta'u ana gizee hedduu yaanii akkanumaayyuu gaafadhe akkanumaan faa rabbashuu yoo nan barbaade gizee tokko bakka namaan taphachuu hin barbaade malee baay'inaan gaafii natti hin ta'an. Wanti inni irra cimaan waggaa 2 kana keessatti sabri maanna eegsise islaamummaa kanallee wanti shaadaa kanas lubbuun koo odoo baate amma odoo asittis baate odoo achittis baate namni nafaan hin ba'u. Namni haati koollee abbaan koollee maatiin koollee nafaan du'a anumatu du'a. Anumatu gara azaaba jedhanis yookiin gara jahinataa saanan lubbuun koo deemti malee maatiin hin deemu. Garuu akka tasaa oonan biyya gale maatii kootirraan adda ba'an maatiin koo ija keessa arginu hin barbaannu. Atis akkuma intala kaanii yoo islaamummaa kana qabatte naannoo kan katamaa nu keessa jirrutti ati katamaa san keessa hin jiraattu jedhan. Kanuma kanaaf iddoon hojii kunillee immoo iddoo kiristaana biran hojjedhaani. Isaan sunillee amma fakkeenya namittiin ani bira hojjedhu miidiyaalee adda addaa kana ni hordoftii ni argi. Guruppii waldaalee ani irra jiru hundaa hin beekti. Islaama ishiin akka wayiitti bakka yaan dhaga'uuf feetu nama islaamallee arguullee ishiinillee feetu. Namitti himte ammatunillee. Yoo nan islaamummaa qabadhe fakkeenya salaata na barbaachisaa, soomatu na barbaachisaa, uffatni ulaagaalee nan uffadhu akka islaamatti na barbaachisaa. Gizee sana namittiin tun ulaagaalee kana mana kana keessatti akka jiraadhe akkasitti islaamummaarra jiraadhu nan gootu. Yoon biyya gale maatiin koo akkas nan godhanii. Kan hin jedhu bakka gaafii yeroo dheeraa natti ta'eetuman sabriidha yaan ta'a. Maashaallah amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'ume. Amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'u. Tokkoffaan kan maatii kee salphaadha. Maaliif jennaan biyya jarri jiraatan keessa hin jiraatu sin jedhuu danda'a. Maaliif jennaan kiristaanummaan beekamu taanaan keessumaayyuu warra xabbaqan taanaan inni qaanfatu itti qaana'uuf jecha maaliif birimchaan akkas taate mucaan akkas taate akka namni itti tokkomu barbaadu kun itti sokeedha. Bakka biyya barbaadde keessa deemtee jiraachuu dandeessaati. Maaliif jennaan kun amma siin jedhu nama hojjetaa jiru waan taateef jechuudha. Bultiin immoo isaa akkasii kaa'u yoo hin beektu ati intala dubaraati bakka kam akka keessa teessu hin beekamu biyya kam keessa akka si ga'u hin beekamu sana wajjin immoo karaa abbaa koo firaan waan ta'e waan jette jira akkasis gochuu hin dandeessa jara biras taa'uu hin dandeessa anuma kamiinuu sun waan mijeeffachuu dandeessu waan guddaan ittiin fakkaatu jarri nutti dhufu illee jedhanii hin jedhu malee abbaan kee bakka ati jirtutti illee dhufanii nama si ilaaluu danda'u bakka ati jirtutti warra si gargaaruu danda'u atiif abbaa kee hamma feete maan ta'in intala isaanii dubaraa miti ilma dhiiraa gadi baasanii gatanii garaarraan kutatanii. Benangaraachin lai abbaan kun makana anaan alatti nagatuun isaa nareebuun isaa itti fakkaatee amantaan sun dhugaa itti fakkaatee anaan na deebisuu naa ooguu isaati malee warri amma sin jedhanis meebi si ooguu barbaadaniitu malee garuu abbaan kun mucaan kun maalirra jira jechuu oduu otoo namaa jiraate namni dura naa rifatu abbaa koo dura hin jiru ture. Maaliif abbuma koo naa rifatu sanatu naa rifata maaliif jennaani mucaa makootu badaa jira jedhee waan yaaduuf qofa lammaffaa maqaa isaatiif sodaachuu jecha wanna si jedhe malee siinis gurra si biraan dhabani achitti si gaafachuun dhiisani bakka ati jirtutti egalee si gaafachuun dhiisani maaliif jennaan intala isaaniiti kanaafuu biyya ati jarri jiran keessa deemuu dhiisuun immoo meebi maqaa isaaniitiif qaanfatanii ta'uun hin mala ati immoo islaamummaa kee filatte haadha kee abbaa keetiif immoo kabaja kennite zorroo jettee jiraattes kun waan wanna jedhu tokkodhaa miti unkaanaadhaaf abbaa funduraa zorroo jechuu mitite biyya keessaa mootummaan bayoo siin jedhe bar muslimni dhiisee baha. Islaamummaa isaan caalsatu waan ta'eef biyyan beekne keessa deeme hijiraa waan jedhamu jira godaansa godaanee jiraataa jechuudha inni tokko kana. Inni lammaffaa biyya keessa jirtu immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa jalqaba islaamummaa dhufan islaamu laa ilaaha illallah barsiisaa ture waggaa 13. Ammallee gaafa namoonni daarul alqam jedhamu keessatti mana wayii keessatti namoota islaamummaa dhufe galchanii waamanii ka islaamatti dhufus daawaa gorsa gaafa gochaa turan dhokatanii turani dhokatanii salaataadhaa turani dhoksaadhaan muu dirqama ifa baasuu salaati yoollee dhaabbatte akka salaatu dhabde qalbii keetiin salaatuu dandeessa
dhugaadhaan islaama maal jechuu barbaadeen dursa dhugaadhaan ka gabbaramu rabbi tokkicha malee hin jiru kan jedhu arrabaa fi qalbii keetiin dhugoomsitee jennaan inni kaan ammati gaafa dandeessutti rabbiin nama dirqisiisu maaliif laa yukallifu Allahu nafsan illaa wusaa rabbiin lubbuu keetii olitti sin dirqisiisu waan taateef yoo dhokatteedha salaatuu dandeesse dhokattee salaatuu dandeessa yoo dhokattee salaaluun dhaabbattee salaatuu dandeenya teessee salaatuu dandeessa yoo teessee salaatuu dandeenya callittee qalbiidhaan salaatuu dandeessa si galee akkasii ta'u tolfatteeti gochuu dandeessa waan sanarraa olii hunda sitti cime immoo rabbiin ati keessa keetiin amantee jennaan rabbiin rakkina keessiif beeka jechuudha. Hamaa anniyyaa dhufe nama tokko itti agartee hawaasa guddaa bal'aa jaarsoo keessaa dhufe nama tokko itti agartee hawaasa guddaa bal'aa ituu keessaa dhufe nama tokko itti agartee namni tokkoon ati waa jedhaanii jirtu sun hawaasa koo bakka hin ba'u wanti hawaasa koo maqaa kaaftu maanni. Yaa gowwaa yoon sin jedhe maal ta'ama amma yaa wallaala yoon jedhe waa tokko hin ta'u. Ilaama fakkeenyaaf namni tokko yoo arsii badaa tokko agarte maal ibboo hawaasa kan quballadhaa akkam jedhe jalaatu itti nama tokkoon sana nyaadhoo barbaadde foon isaa fuudhee. Akkan tokko keessaa fuudhee. Tokkoon sana nyaadhoo hawaasa quballadhaa maa waa jettama. Maa irraan du'ee moo ammaaf jira hoo. Namni tokko madda walaabuutii dhufe laa. Si galeera dubbe. Tokko madda walaabuutii dhufe hamaa arguu kee mala. Hawaasan irraa nyaadhee dhugee hawaasan dhaleena guddisee hawaasa ani itti dhabuu isaan jiraanne dhabuu isaan jiraadhuu danda'e. Dhabuu isaa jiraachuu hin danda'u. Bakka buusuu hin dandeenye. Hawaasan bakka buufachuu hin dandeenye. Biyya guutuu yeroo maqaa kaafte waa jettu yaa gowwaa yaa wallaala. Yaa kan biyyaa ba'uun beekaa si fakkeesse. Kana haasaan. Yaa kan biyyaa ba'uun biyyaa deemuun laga tarkaanfachuun hayyooma si fakkeesse beekaa si fakkeesse. Yaa kan ilkaan rigachuun akka bareedduu jiraachuun faranjii si fakkeesse. Kan araba si fakkeesse. Inni akkeesse malee maal fakkeesse mitiiti. Dhaggeeffadhu. Egaa dhagaye yeroo hawaasa hin beekin as teessee kamiseetti maqaa kaaftu. Hawaasichis hin beeku. Namicha hawaasa kana maqaa balleessaa jiru hin beeku hawaasichi. Siif isaa waluun hin beeku. Waluun beeynu dhaggeeffadhu yaa gowwaa wannan siin jedhuuf kan. Sadarkaa kanatti gowwoomuun maa bareedduu miti yoo. Maa yoo gowwoomaa wali bicuuma siin gowwoomnuudha ofitti faan gowwoomnu jenneetuma maa sifachi sagalee doolleeffanneetuma sifachiin jejjennu maa yoo gowwoomu mana oliin gowwoomtu achi gowwoomtu agarachaa nuti. Maal ibboo ol gowwoomtu akkana ol gadiin gowwoomtu baasa maal. Wanni na laa dhaggeeffadhuudha. Booranan beektu boorana waa jechuudha hiree eenyu sii kenna. Gujiin beektu gujiidhaan waa jechuu isaa arfuuti. Ijoo nuuf qabeenya eenyuun tuquu mirga sii kenna. Fakkeenyaaf arsii taate arsiidhaan waa jechuu hin dandeessu. Arsii taate. Achumaa taate. Jechuun inumaa namni waa'ee arsii haasa'uu qabu nama naannoo biraa ta'uu qabaayyuu. Inumaa namni naannoo biraa wallagga suuxinaatu taate wallaggaa hawaasa kan koo bal'aana jalaatu ta'a maali? Maal ibboo maal? Hawaasni abbaa qaban jedhee kan nama tokkooti miti kan namichatti bakka buufattee itti waa jedhaa jirtu sanaati miti. Qoy dhaabii keetiin hin safaramne hawaasni keenya hin jedhe. Dhaabii nama tokkoon hin safaramu hawaasni keenya. Hawaasni keenya bal'aan nama tokkoon hin ulaagamu dhaggeeffadhu. Warra takkatti sanii miti. Hamaan keenya baaleedhaa qabna. Shirrii nama tokkoo qabna. Shirrii nama lamaa qabna. Shirrii nama shanii qabna. Shirrii nama dhibbaa qabna barbaanne. Sii galee darbin. Hamaa keenya jimmaa qabna. Kuma qabna barbaanne. Wallaggaa qabna hamaa keenya. Hamaan keenya gaarii keenya akkamitti bakka bu'ee jennaan biyya maqaa kaafta boo. Namicha fudhattu as. Namicha fudhattee nyaattu hanyaanye goote silaa nyaachuudha waliin caalu hoo. Isaayyuu immoo atis miidiyaa irrattas baaftee hambatti nu kennite inninis miidiyaa irrattas baasee hambatti nu kenne. Lachuu wal faana warra nun feene jiramoo si isa anaan waa jedhaa jirus. Amriin keenya maaf jabaata kunoo nutti dhaadata. Andirree dhaabbata zulmiin nutti araarame yaa mootii zalaalamee. Allahu yaa Allahu Allah rabbal aalamiin nutti araarame yaa mootii zalaalamee. Inagarta yaa rabbi kan ummata keenya jireenyaan salphannee tuffatamnee teenya addunyaa kanarra maali qoonni keenya. Waan asrii bakka jiru fageenya yaa ilaahii bor fuula kee dhufuuf teenya baay'inni lakkoofsaan dhiyeessu fageenya baqataa jiraachuu ta'e qoonni keenya mee maal jettu laata yaa beektota keenya
akkuma hamma nutti jirru kanatu jireenya yayyee kufriin nurraa fixxe qaama keenya yaa raaman waraarame sitti boonya mootii mootummaan kee hin qabne fakkeenya sumar kamalli keenya yaa arhamar raahimiin nutti araarame yaa mootii zalaalamii. Ingaamti jazakumullahu khairan. Amma mee viidiyoon cufadha kaa litanfisuበት. ما شاء الله تبارك الله ربي سيهاتكسو جزاك الله خيرا رب سرها جالته مالي أفورا فراتشو فيديو شفتي أنا ما ميرا كيسا نقلتي بس رشيدة تقول Duka si beras yo anjur tiga sigariani bahaya tuh kok أنا كاي ميرا كيسا نقلتي تروga Masyaallah sekarang berbaca sampai mira kisah galchun dandeyan amma waan fidde gratis akana أكس إن شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا dan kamera silalu sodade yo na kuma lama fagairan siara la ilaha illallah ayuhan nas sejirtame adaraba majan daraba kudama abba kudama rade bina garu keessummaa ta'e godha maaliif kami abbaa qudamaa fayyaa isaanii sinii jedhaan yoo barbaachisaa ta'e garuu jarri shamarranii kun naallolan jedheen gabaabse maal ofuma qofaa geeraraa wal jedhu beektanii akkasi meerra لكن نمشي ننجر ما شاء الله تبارك الله maammalee kuma sadii hin galle kuma sadii jira kuma tokko iyyuu hin galle yamin kuma sadii hayyaati durii Aishaa Ayyub عادي أنا نشيدان تمدور بيخمت نشيدة هدو جالت دولا حجاب كينيا جدي سنوافو إن شاء الله جزاكم الله خيرا لكي قمت مسانا كانت أفتني أصطفني في مالي أبو بيخمتين مجر وكان ربين دبليسي فحكينو ربين دبليسي فحكينو كنا أسر أرقمونا اتفيدا مفصوين تاني كبجا في جالة ليسانيك أبنو إبسو دافي ربين دبليسيف حاكنو وان هويت يا مرادك ربي سبحانه وتعالى سيف حاجه سين جنة هندما كيسن ورا سبورت غوتن قالتو ما هند كينيا كسبورت غوتن قالتو ما سين جنة نوتي أسرت يرون من أبابات كانوا كن يو كوان برانو كن كايتجام منوف مال سيتاني كن ناسن وهين قد وفصون تاني هجين كينيا كن نما إسلاما برتجالة تما تهي نمني إسلاما hojii keenya kana jaalatiin urraa gammadaati jira ida waan jedhu wallahi waan kanaafi malee waan asirraa habaabota kalama yookaan itti fayyadamnee bu'aa tokko irraa buufannu hin jiru jechuu barakallahu fiikum kanaaf rabbi sin irraa jaallatu nashiida gabaabaa yeruma hunda argina nama kana aboo nama jannata keessatti beekame otuuti seenan kan fooliin kee jannata keessaa urgaa'ee akkuma gaafa kopheen bilaal Otiin isaa jechuudha jannata keessatti rasuulli dhagaanii sana sallallahu alaihi wasallam akkasitti wallahi fooliin kee jannata keessaa urgaa'u maaliif yennaani nama tokko gaafattee irraa gaafa dhabdu baay'ee si qaanfachiisa haa jennu namni wallaadhaa gaafa waa dhiqeeffachuu dhaqee dhabee galuu dhabiinsa isaa sanarra gaafatee dhabuu isaa sanatti qaanfata nuti immoo gaafannee sirraa waan arganneefi jara rabbiirraa waa gaafatanii dhabuu rabbiirraa qaanfatu sana rabbi si haa taasisu obboleessa keenya قل في جنة ربي هركس يا كاؤوس جنة نوجرادو هورانا ما كنتانا ما ربي ساتر مالي برين ما جد باي باسي والله ربي ربطني جنارو ولا برين nama beekamtii jedhu tokko sapportii godhe beekamtii guddaa rabbi isaa kennu beekaa ifadhe آمين اللهم آمين هيا بنا اكتبوا يا عائشة waan haaraya mitiiti haa ta'u anuma darbitallee ta'u keessummaa kiyya kana simannaa isaaniitii haaraya nu fakkaatallee jedhee waan yaaduufi sanumaafuu inshaallah nashiidaa ustaaz Najjaash obboleettii isaanii xilwaa wajjiniin baasan hijaabni koo bareedina kooti tanuma yeroo dabretee sana jechuudha xiqqoo isii sammuun haaromsa jedhee yaada ayyee bismillah Hijabni ke bareedina keeti
كبجا فلفنا دبر إسلاماتي دبرت إسلاماتي انت لتو بريد النكاتي بريد النكاتي ستري قامك أكا إسلاماتي أكا إسلاماتي بريدني حجابا ملتي فكينا سنفد شيطاناتي ربي أرسابون جتشودتي هندن ديسون كودهم نساتي ربي أرسابون جتشودتي هندن ديسون كودهم نساتي انت لا تو بريدني كاتي بريدني كاتي ستري قامك أكا إسلاماتي أكا إسلاماتي دور إسلاما وني بكمنوني أكا ربي فدوه جناني مالتوها في كم بريدني ربي نوفلني مالتوها في كم بريدني نبي نودامني حجابني كو بريدين كوتي كبجاف ألفنا دبر إسلاماتي دبرت إسلاماتي قرين ما كان هدف أبدا جولي جئ ستري الرفودا دورك سن قدسات الفدا أولا نبي المانين بتدا دورك سن قدسات الفدا أولا نبي المانين بتدا حجابني بريدين كاتي كبجا فلفنا دبر إسلاماتي دبرت إسلاماتي حجابني كو بريدين كوتي كبجا فلفنا دبر إسلاماتي دبرت إسلاماتي hoggaan deemuu gara barumsaati ergaa deemuus gara dukkaanaati owwaa tahus yeroo qabbanaati firraan baasuu an hijaaba kooti hoggaan deemuu mana barumsaati ergaa deemuus gara dukkaanaati owwaa tahus yeroo qabbanaati firraan baasuu an hijaaba kooti owwaa tahus yeroo qabbanaati firraan baasuu an hijaaba kooti hijaabni koo bareedina kooti kabajaaf ulfina dubra islaamaati dubartii islaamaati jollummaadhaan har'a qabannaani irra du'an irra guddannaani tana dinnaan bornaan hin boohini maqaa hamaan mana siin galini tana dinnaan bornaan hin boohini maqaa hamaan mana siin galini maamaaf baabaan dhalmayaa hijaabni waliif kennaa dhalootaan dhaloonni sattaarachuun bar dirqama diin kan hime qur'aanni hijaabni koo bareedina kooti kabajaaf ulfina dubra islaamaati dubartii islaamaati ukhtiiti yaa bareedinni keeti sattaree qaama kee akka islaamaatti jazakumullahu khairan. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. أحسنتي أكان مالي نشيد جيجاس لا فان روبوتي كان برباستيسو يا جرى كينيا يا جرى شمرني جرى برين كينيا وانور رامل كم نسين اتفاقاتي دبرتين إسلام ميسين بريدو همو مكابا بريدنا يرى ربي رامل أرقسي فتو جتمي دي أكان الرأو فركشيفتي gabayaa bilaashittuuf gurguraa jirtu kan silaa haqasi godhatuuf kan haqasiin godhanillee miidiyaa irratti si daawwatu nashiidaan kun nu ilaallata bareedinni islaamummaa keessatti bareedinni dhugaa inni asirraa fiiltarii fi akkasuma
nafsiyyaan nu shawwadee yookiin paawudarii dibannee bareedduu of seenee jechuudha. Kabajaa islaamummaan nuuf kenne sana ofirraa milkannee. Haadha miidiyaa kanarraa gabayaa bilaasitti duriyyanuu daawwataa oolu sana jara sanaaf hin ashiidichi. Waa wayyee. Saar nama warquu jedhu kana takka muditara natti kenni yookaan ammoo as jalaa balleessi nama leebaa jedhu kanallee as jalaa balleessi. Baarakallahu. Mootii godhaa namni muditara qabdanii haalli warri goochee ergaartanus. Maal barreessaa irraa? Waan badaa barreessaa olle ilaalaan jira. Yaa bareedina amantii islaamaa wallaahi rabbiin keenya nu badhaase neema. Yaa warqoo maqaan keetu sin fakkaatu dura dursoo maqicha lafa raayuu. Korkuu jedhee isatti fakkaata. yaa intu marhaba wayyi waalaikum salaam. mee akka kamee haadha caaliilee nu jalaa dadhabuun malanii caaliyyeen illee miti waan dubbatti yoo qabaate haa tanaffasiisnumme inshaallah isinitti tole gidduu keessatti gammaddanii akkami haalli dubbadda inshaallah. Nuti toleera kan jiraan moon gaafanna. Keessumaa keenya gaafanna akkasuma jalaa mukoofneef. Sisaraan shiidaa raayyaa itti deebi'e. Obboleewwan keenya maasha Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wallaahi jechina hanqataa ammallee nutti xiqqaata. Nun geenye wallaahi waa'een ijaabaa waa'een islaamummaa keenya wallaahi mileenaan. Turkiin qabeera. Taphtaaf godhame yaa jamaatil khair. Ato warquu sana barbaadeen dhabe yoo argitan bulookinaa faaraani taa'ee dhaggeeffachuutti isaatti tola waan islaamummaa maal akka fakkaatu muhit godhaani namni argitan nan dhabe ani turkii ta'a. Nagaa maaltu galeen? Ani nama hedduu kaleessaa